hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaatti argamtan har'aa gaafii deebii qabnaa akkuma isin agartan kana namni gaafii kana argate badhaasa qaba namni gaafii kana dhabe immoo killee tana takkaa fi daaraa kafalaa takkaa fuula isaa dibama amma gaafii deebii keenya eegaluuf deemna akkuma beekamu eenyurraa eegalaa ibsa gaafii gaafadhaa gaafii kana argatteen badhaafamta yoo dhabde immoo akkuma beekamu kanaa fi kana hindi baddachuudha. Rasam ati badhaasu qophaa'e. Gaafii na gaafataati badhaasa. Asa bilisa sanarra dhiisi. Badhaasa gataa jechuudha. Gaafii nama yeroo duraas gaafadhu kutaan Oromiyaa naannoo meeqamti? Naannoo 27. 27. Aywa. Kana bakala gaafii qaru. Rasam? Okay. Rasam? Gaafii amma itti aansu gaafadha gaafii ani gaafadhu. Abbaan qeerroo een? Abbaan qeerroo Hayilamaariyaam Dassaalany isa. Hayilamaariyaam Dassaalany abbaan qeerroo. Hayilamaariyaam Dassaalany. Gaafii immoo eenyu gaafannaa gaafii aanu ayyaan Oromoon ilmaan meeqa? Lama. Lamaan sun eenyu kennuun? Booranaa fi Bareedaa. Argitee. Gaafii aanu baal? Qeerroo Oromoo keessaa namni yeroo duraatiif daawun wayyaanee jedhu eenyuuni naafin? Eenyuuni? Gaaduna soo. Amma aman gaafii takka si gaafannaa. Gaafiin takkichaan keenya sanii wagganaan jechuun Finfinnee eenyu maqaan isaa? Bulchaan Finfinnee. Kantiibaa magaalaa Finfinnee moo? Pirezidaanti Maammee. Egaa fayyadamtoota keenya. Gaafiin xumuramne. Gaafiin ta'e. Gaafiin xumuramne. Gaafiin hin xumuramne. Gaafiin to faayidaa. Faayidaa gaafadhu gaafii. Faayidaa. Gaafii si gaafadha. Odaan Oromoo meeqa? Shan. Hayyee si gaafadha amma. Artistoota Oromoo keessaa hangafni eenyu? Ali Birraa yookaan. Kana fakkaataa kabajamtoota keenya gaafii deebiin keenya guyyaa har'aa kan waan xumurraa እና asumaan yuutuubii keenya saabskiraayib laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa isin jenna guyyaa itti aanu immoo diraamaa fi koomadii waan isin irraa barattan waan isin itti gammaddan qabannee isin dhiyaanna kana fakkaataa ammaaf yaadoo qabattan tokkoon tokkoon keessan. Restaurant keenya warri bareedee. Koofiyaan. Yaa Faaizaa isaaniin jaama. Hordoftoonni YouTube keenya Oromoo teenya hunda kan isin jaalala subscribe nu godhaan nu gargaara. Yeroo gaabduu keessatti like share nu godhaatii waan bareedaadhaan isin dhufu jiraan. YouTubein keenya maqaan isaa Kush Comedy Center like share jechuun jajjabeessaa dhaamsa kenna. Amreedanya nu bira kaa'u. Anis baar ammeedhaan jaanii like share subscribe godhuudhaan hin dagatina. Anis akkasumatti maqaan kiyyaa Rastam Dirreenaan jaanii akkam jedhama. Kush Oromoo Center like share godhuun hin dagatina. Kana fakkaataa isin jaalannaa nuuf jiraadhaa galatoomaa Kush Comedy Center. Kush. Kuni Kush Media. Kush Comedy Center. Center.